aangawoota barbaadu muuddatee jiraataa jechuudha. Kanaaf wanti akkasii kun yeroo baay'ee amma saba moo sabboonummaa dursa fa'aa jedhama. Handaaqqoo moo buuphatu dursa akka jechuuti. Wal qabata wanti kun. Kanaaf bilisummaa gonfachuudhaan yookaan humna hiree kee murteeffachuurra ga'uudhaan kophaa kee dhaabbattee waan sii ta'u filachuu danda'uudhaan cunqursaa bifa hundaatu ofirraa dhabamsiisuudhaan hiree kee murteeffachuu dandeessa. Hiree kee murteeffachuudhaan immoo akaakuu sirna barbaaddu, biyya barbaaddu, walaba ta'uu barbaadda moo biyya federaalaatiin hunda wajjin jiraachuu barbaadda? Biyya federaalaatiin hoo jiraachuu barbaadda? Akaakuu sirna mootummaa akkamii barbaadda? Akkamitti warra kaa wajjin neegosheet goota? Gaheen kee maal ta'uu qaba? Kana of dandeessee dhaabbattee filachuun sunis birmadummaa. Gara biraatiin immoo biyya walaba ta'ee dhaabbattee biyya sana keessatti sirna barbaaddu ijaarrattee sirna dimookiraasii diriirfattee biyyoota gosoota ollaa kee jiran wajjiniinis immoo hariiroo biraa tolfattee kan utubattu sunis immoo bilisummaa. Amma hiree murteeffannaa jechuun waan siif ta'u ofii kee filachuu jechuudha akka hiika isaatti garuu hiree murteeffannaan kun akka biyya kanaatti yeroo ka'u yookiin immoo akka saboonni kaan ittiin ilaalanitti yookiin immoo Oromoon humtuu gariin akka itti ilaalutti hiree murteeffannaa jechuun walabummaa Oromiyaa jechuu akka ta'etti kallattumaan yeroo inni hiikamu ni jira. Karaa biraa immoo karaa warra eenyummaa Oromummaa kana hin feene yookiin immoo warra Oromiyaan jiraachuu hin feene biratti immoo hiree murteeffannaa jechuun foxxoquu akka ta'etti yeroo ibsamu ni jira. Hiree murteeffannaa jechuun foxxoquu jechuudha yookiin immoo walabummaa Oromiyaa jechuudha. Miti. Akkuma tuu jettee duratti kanan siin fixin tokko maalidhaa? Cunqursaan sabaa hin jira yoo jennu dirqama saba tokkotu saba biraa cunqursa jechuu qofaaf miti. Abbaan cunqursaa nama tokkos ta'uu danda'a. Forzaata maatar namuma keetis ta'uu danda'a. Namni kee ka'ee aadaan kee haafu, amantaan kee haafu, afaan kee haa dhorkamu yoo jedhee maal godhaa jira? Saba kee cunqursaa jira. Cunqursaa sabaa naashinaal opereeshin inni jennu kun sabicha irratti fe'ame sana kan ilaallatu malee qaamni godhe qaama adda addaa ta'uu danda'a. Biyya walabaa tokkorraa ka'ee akka Ingiliz fa'aarraa ka'ee koloniidhaan si sarbuun cunqursaa sabaati. Abbaan irree tokko ollaa keetii ka'ee birmadummaa kee sarbee sirratti fe'uun cunqursaa sabaati. Abbaan irree kee tokko si keessaa alatee suma kana balfee sirna biraa sirratti fe'uun cunqursaa sabaati. Cunqursaa sabaa kan jedhu yoo cunqursaa inni jedhu sabni sun yoo cunqurfamedha. Sabichi irratti kufe sun. Kana sirritti haa hubatamu. Kan biraa hiree murteeffannaa jechuun gaa inni hiree murteeffatu sun saba. Siin jedheen jira. Hiree murteeffarra ga'uu qaamni hiree murteeffatu sun saba ta'uu kwaalifaayi ta'uu qaba. Malee aniifati kaanii wanti dubbannu hiree murteeffannaan ta'u. Saba. Kollektiiv waan ta'edha. Waloodhaan waan murteeffa. Warri liberaalistii yeroo baay'ee hoggaa isaanii birmadummaan nama dhuunfarratti kufa waan ta'eef individuaalota kan kabajamuu qabu. Yoo mirgi individuaalii kabajame mirgi sabaatis hin kabajamaa. Kanaaf sabni bibittinnaa'ee nama dhuunfati irratti jiru. Garuu akkasii miti dhugaan jiru. Kollektiiv biing wanti jedhamu jira. Qaamummaan seeramummaa waloo kan jedhamu. Fakkeenyaaf baankiin daldalaa Awaash kophaa isaatti birmaduudha. Qaama seerawaa seegalee warri sheeloodarootaa achi keessa jiran ni jiraatu. Garuu kophaa isaatti maal ta'ee jira? Qaama seerawaadha. Himatamuu danda'a. Waliigala qaamni sagalee wayabaatiin murteessee murtiin sun murtii baankii sanaatti ta'a. So sheer kaampanii, PLC, waldaan kiristaanaa, waldaan musliimaa kun kollektiiv biingidha. Sabnis kollektiiv biing. Waloodhaan kan irraan sharafamne. Ati qophatti Oromoo hin taatu. Oromummaan kee, afaan kee, aadaan kee kan biraa wajjin sheer goota. Akkuma ati quuqamtu kan biraas quuqama. So wanti kuni waan walooti. Mirgi kunis immoo mirga waloon itti fattuudha. Seegalee kophaa keetitti arrabsoo Oromoo irra ga'u ittisuu hin dandeessu. So warra si fakkaatu wajjin ijaaramteeti arrabsoo cunqursaa saba keetirra ga'u
ittistaa jechuudha. So mirgoota namoomaa liberaal ideoloojiin dhugoomse keessaa tokko the right to culture, the right to national identity wanti jedhamu jira. Sigalee namni tokko eega mirga isaa kabajjee fi inni aadaa kanaanan of ibsa waggaa jedhu aadaa sanaan isa kabajuun dirqama keeti. Amantaa kanaanan of ibsa jedhu yoo uguma ati liberaal democratic taate eenyummaa isaa akka inni itti of ibsutti kabajuuf hin dirqama sii ta'a jechuudha. Kanaaf collective being kun mirgoota qaban keessaa mirga sabummaa saba ta'ee saba jechuun naannoo bulchu qaba. Teeritorii lafa isaa qaba. Afaan walittiin ta'u qaba. Eenyummaa aadaa waloo isa godhu qaba. Kanarra darbee immoo mootummaan ta'a of bulchuu nan danda'a aspiraashinii jedhu qaba. Warreen gosa ta'an aspiraashinii akkasiin qaban gosoonni. Fakkeenyaaf gosoonni amma xixiqqoon jiru miti gosoota keessa Oromoo gosa adda addaatti gadi bu'aa deema. Naa yoo lakkooftuu amma gosa amma balbalaatti wanti deemtu balballi tokko ka'ee abba hireen murteeffadhaa biyyan ta'an jiru. Hin jiru aspiraashinii akkasiin qabu. Fedhii akkasiin qabu. Maaliif afaanuma wal fakkaataa dubbata balbala warra itti aanee jiru wajjin. Aaduma wal fakkaataa sheer godha. Sirna gadaa tokko jalatti bulaa ture. Sigalee kanaafi tokko aspiraashinii isaaniif irratti hundaa'a. Kanaaf waan kana ulaagaa kana kan guute saba jedhama. Adda bahee gosarra ol aanee sirna mootummaa mataasaa qabaachaa kan ture yookaan qabaachuu nan danda'a jedhee fedhii kan qabu. Sigalee nuti immoo akka Oromootti qabaachaa turre. Sirna gadaa Oromiyaa kan hunda kan bulchaa ture qabaachaa turre. Warroonni tokko tokko Oromoo keessaa ba'anii sirna mootummaatti kan seenan daangarra warri jiran jiraachuu malu. Outliers suni warra fiixee jenna. Seenanii sirna sanatti kan makaman. Oromoodha garuu warri Yeejjuu warri maaloo kun. Oromoon garuu koor isteetii isaatirratti sirna gadaatiin bulaa ture. Odaa shan jalatti bulaa ture. Odaan shanan kun akka federeeshiniititti waal ta'ee diina waloo waliin eenyu jechaa turanii daangaan isaa lafti Oromoo tokko kan hundaa ta'ee beekamaa ture. Kanaaf Oromoon saba. Saba yoo ta'e immoo sabni mirgoota addunyaan kabajeef keessaa tokko maalidha? Sabni hiree murteeffachuu mirga qaba. Hiree murteeffachuu jecha jiru kana duraan yeroo jalqabamu akkuma siin jee warri French Revolutionitti hirmaatan warri saba ta'an hunduu mirga birmaduu qabu. Biyya isaanii ijaarrachuu danda'uudha warraaqsicha. Achiin booda immoo maal ta'e isaanumti egaa biyya argataniin booda immoo koloneeffatuu jalqaban. Waraana lammaffaan booda immoo maaltu ta'e waraana addunyaa lammaffaan booda maaltu ta'e cunqursaan warroota kanaan ga'e sun waan itti gaabbameef saboonni cunqurfaman hundumtu impaayiraan yookaan immoo koloniidhaan humnaan qabaman hundumtu bilisa akka ta'u jedhamee diklaareeshiniin bahe. UN diklaareeshiniin jechuudha. Saboonni cunqursaa jala galan. Achiin booda maal ta'aa dhufe hiree murteeffannaan kun moodifaayi ta'aa dhufeeti boodarra immoo dura koloniinis qabamuu baatan impaayiraanis qabamuu baatan garuu amma biyya keessatti jiraatan keessatti cunqursaan yoo irra jiraate jeenosaayidiin irratti raawwatamaa jira yoo ta'e qaccee balleessuu saba sanaat irratti raawwatamaa jira yoo ta'e afaan isaanii aadaan isaanii hacuucamaa jira yoo ta'e kunis immoo yoo mirkanaa'e United Nations irratti iyyatanii mirga bilisa ta'uu qabu yaadni jedhuufe. Dura si himee jira koloniin decolonize ta'uu mirga jedhameera. Kanaaf saboonni baay'een kolonii eebiluu turre jedhaniit mirga isaanii labsatu jechuudha. Biyyoonni Afrikaa baay'een kanaan bilisa ta'an. Ingilizoonni dhiisanii ba'anii, Faransaayonni dhiisanii ba'anii, walaba ta'an. Maaliif kolonii sana ibsatu salphatti. Kan keenya kan rakkoo ta'e tokko kana. Koloneeffataan kuni tokko akkan dura siin jee hirkataadha. Akka warra koloneeffataa kaanii qaroominaan si caalee indaastirii maaloo dagaagsee barnoota ammayyaa si fidee hin jiru. Si gadiyyuu kan ta'e fa'aa miila qullaa kan deemu fa'aatu saba sana keessa jira. Kanaaf addunyaatti ifa ta'ee mul'atu koloneeffataan kun hirkataadha maxxanaadha warra kaan irratti maxxanee godhe waan ta'eef. Lammata ollaadha. Hin bal'ifannee lafa keenya turtetti bal'ifannee jiru. Kanaaf addatti yuuniik ta'ee
bifaa wal fakkaannaa ollaa jirra deeggarsa isaan warra biraatirraa argate sana addunyaan sirnaan siin hubattu so adda baafatee koloneeffataa ta'uu sana agarsiisuun rakkisaa ta'e. Booda cunqursaan jiru kunis himamuun waan tokkoo jedhame. Amma addunyaan boodarra maalirra geesse beektaa? Inni afraffaa evolutionii qaba seenjeen jira adeemsisaa kun. Evolutioniin dhumaa maalidhaa? Sabni tokko saba ta'ee cunqursaan isoo irra jiraachuu baate. Koloniinis qabamuu seenaa dokumente ta'e yoo iyyeessus baate. Hiree murteeffannaa sadarkaa amma jirutti jechuudha. Mirga uumamaati. It is fundamental human right. It's natural right. Sabichi sun har'a ka'ee ani hin barbaadu. Cunqursaan irra hin jiru. Hin koloneeffamneef walmaan jiraataa ture haa jennu. Hiree wal fakkaatallee qaba haa jennu. Ka'ee garuu lakki kanan booda aan daangaa kanattan jiraachuu barbaada. Oo jedhee mirgaa jedhama. Mirga uumamaan sabni tokko qabaachuu qabu. Har'a sadarkaa addunyaan irra geessetti biyyuma waliin jiraataa turan amma Great Britain, UK keessatti amma Scotlandon hacuuccaa himatan hin qaban. Eegalee keetuma inumaa namoota nu beeknu yeruma dhiyyoo biyya sana bulchaa turan akka Tony Blair, akka Gordon Brown. Kun Gordon Brown keessattuu sabboonaa Scotland Prime Ministerii UK ta'ee bulcheera. Sabboonaa Scotland ta'ee mirga hiree murteeffannaa Scotlanditti namni amanu Great Britain bulchaa ture. Namni sanaaf qabsaa'u jechuudha. Hacuuccaa irra jira? Hin jiru. Prime Ministeriidha innu. Sigalee garuu amantaan isaa maalidha? Scotland biyya ta'uu qabdi jedhee amana. Sanaaf hiree murteeffannaa ta'uu qaba jedhama. Sanaaf hiree murteeffannaas ta'e. Sigalee ammas irra deebi'amee haa ta'u yeroo sana sirriitti sagaleen keenya dhaga'amnee ja'aa jiru. Ammas marsaa biraatiif. Maalidha kun? Hamma fedhiin sabaa jirutti sabni sun biyya walabaan ta'a jedhee hamma hawwee jirutti hawwiin isaa mirga uumamaati sadarkaa ji'urra ga'e addunyaan har'a. Kanaaf koloneel Gammachuun yeroo darbee kan dubbate dirqama cunqursaa himachuu hin qabnu dirqama koloneeffannee tamne jedhamuun dirqama miti. Amma hacuuccaan nurra hin jiru soo jenne mirga fudhachuu mirga hiree keenyaa murteeffachuu mirga qabna addunyaan kanarra jira waan ta'eef. Kan biraa mirga hiree murteeffannaa yoggaa jedhamu biyya facaasuu fottoquu yaadonni akkasii itti ka'u. Kana warra lamatu kaasa. Tokko sodaa hiree murteeffannaa Oromoo tarii biyya walabaadha. Ugoomsuu danda'a. Sodaa jedhurraa dafanii biyya diigutti assosheet go'uudhaan hiree murteeffannaa Oromoo kanatti cilee dibuu gurraachessuu warra barbaadanidha. Dukkaneessuu warra barbaadanidha. Inni biraa immoo warri ilaalchanuu Oromoon walaba ta'uu hin qabu. Sirnuma Itoophiyaa kana keessatti dimokiraata'ee buluu ni danda'a warra jedhantu hiree murteeffachuun biyya diiguudha. Nummoo saba guddaadha biyya diignaa hin ijaarra malee hin diignu. Kanaaf hiree murteeffannaa kana dhugeessuu hin qabnu. Maaliif gaafannaa egaa dimokiraatawaa ta'etti impaayirechee jiru. Tokkoffaa impaayirri sirna kan beekamuu qabu. Impaayirri yoo jennu teessuma lafaa kanaa miti. Gaara Gondar miti kan nu cunqursu. Sirna sana cabsuu kan barbaannu. Sirni sun akka ka'uudha olaantummaan domineeshiniin sun akka ka'uudha malee kan barbaannu gaara kana lafa kana asii buqqifnee achi geessuu miti. Akkasitti sobaniidha akkasitti fakkeessu. Waan kana gurraachessuudhaaf warri barbaadan propagaandaa gurraacha jedhama. Propagaandaa gurraacha duula godhu warri barbaadan sobanii kana kaasu hafarsu. Miti akkasii miti. Hiree murteeffannaa jechuun sabni tokko of ta'ee waan isaaf ta'u hegeree isaa ofii isaatiin murteeffachuudha. Yoo sana abbaa biyyaa kan ta'e jettu gola keetitti keessummaa bulchitu firooma warra waliin qabaattu situ murteeffata. Ani si ta'ee murteessuu jechuudha kan biraa. Kana jechuun warri waan kun yeroo sana falmaa sana keessa Oromoo ta'anii
sirna Haayila Sillaasee akka deebi'u barbaadanis hin jiran jechuudha. Eegale namni dhuunfaan ni jiraata. Garuu dharraan kan maalitti ta'a? Kan waloo ta'a. Kan harka wayabaat ta'a. Amma warroonni dursanii qabsoo Oromootti cilee dibuu barbaadanii sammuu isaanii keessatti ofiin araaramuu kan qabanii sagalee wayaba Oromoon barbaaduuf bitamuu. Siigalee ani fedhii mataa kootii qabaachuu hin danda'a. Akkin Itoophiyaatti ilaalu kan biraa ta'uu danda'a. Oromoon akka sabaatti fedhii isaa wayabaatiin wanti filatu garuu naaf ta'a kan jedhu of amansiisuu danda'u qabu. Kanan ta'an taanan dimookiraatawaa miti isaan. Qaamni siyaasaa tokko yoo xiqqaate dimookiraatawaa ta'uu qaba. Saba qabsaa'uu irratti jechuudha. Sabni sun hiree isaa ofiin hin murteessin anatu isaaf murteessa jettee an dimookiraatawaa jechuu hin dandeessu. An sabboonaa saba sanaati jechuu hin dandeessu. Fiixeen dhumni dimookiraatummaa sabboonummaa saba sanaaf waan hawwu akka inni ofiisaa mirkaneeffatu haala aanjessuudha. Kana kabajuudhaaf yoo qophoofte nuti qophoofne irra Oromoon nuti biyya walabaa hoo ijaarranne irra Oromoon fayyadama jennee iyyeessina. Kun mirga kee heerri biyyattiitti isin nu deeggara. Oromoon immoo warri biraa immoo federaalatu baasa jedhee iyyeessaaf. Oromoon kana gidduutti filannoo godha. Filannoo Oromoon godhu sanaan bitamuudhaaf qophoofne irrana. Warri biraatis qophaa'uu qaba. Maqaa inni sun biyya diiga jedhuun hiree murteeffannaa biyyaa sabaa hambisuudhaaf carraaqqiin godhamu garuu farra dimookiraasiitii, farra sabummaati, farra qabsoo bilisummaatis. Gaaffii keenyas gara xumuraatti deemsifna maaliif sa'aatiin keenyas baay'ee deemaa jira. Qabxii immoo qabxii ijoodha kan nuti kaasaa jirru. Gaaffii koo kan itti aanu Oromoon Itoophiyaa ta'ee jiraachuu moo biyya mataasaa biyya walabaa ijaarrachuuf yoo ta'eetu irra fala waaraadha kan jedhuu fi akka keetti yookiin immoo akka keessanitti akka adda bilisummaa Oromoottis Oromiyaa walabaa yoo ijaarrate kan jedhu naan tuqxee turte amma. Haa ta'u sana akkasumatti bira dabarree. Asirratti nuti akka sagantaa siyaasa keenyatti kana iyyeessinaaf Oromoodha. Kan isaaf ta'u kan filatu garuu Oromoodha. Gaafa Oromoo waan isaa ta'e filate ni kabanya. Nuti qabsaa'onni gootonni guyyaa wareegama isaanii kabanyu hundi isaanii kan nu aalchisan maalidha? Oromoon hiree isaa hanga murteeffatutti harka isaatiin filannoo isaa akka harka godhatutti akka qabsoofnudha. Sanii asitti negusheet goonee hiree murteeffannaa hin hambifnu. Achirraan geenya Oromoon nu faallessee kan isaaf ta'u akka itti haa filatu gaaf sana in kabanyaa waliin jiraanna. Hiree murteeffannaa silas yoo mirgi hiree murteeffannaa sun yoo jiraate uummata kakaasanii kanatu sii wayyaa yookiin immoo kana ta'e gaariidha kan jedhu dhaabni siyaasaas haa ta'u namoonni kaanis hin dhiyeessu. Nutis har'a amma siin himu waan Oromiyaan bilisa yoo taate wayya jennuuf tokko lamaan iyyeeffachuu dandeenya. Kanaaf amma gaaffii koo kana kaniin kaasuu barbaadee fi gaaffii kan biraatu jira jechuun Oromoon yoo Itoophiyaa keessa jiraate malee dantaa isaa kabachiifatee yookiin dantaan isaa kabajamee fi jiraachuu hin danda'u kan jedhu ejjennoon jira gama tokkoon. Karaa biraatiin immoo yaaddoon dhimmoota nageenyaa ollaa Oromiyaa wajjin wal qabatus jira. Ollaan warra Oromiyaa wajjin waldaan geessanii gaafa sana maal ta'u rakkoon nageenyaa Oromiyaatti dhufuu malu jira jedhanii kan sodaatan ni jiru. Karaa biraatiin dantaanumti Oromoon Itoophiyaarraa argatu yoo biyya walabaa ijaarrate kan inni dhabu Itoophiyaarraa maalidha warri akkasitti yaadan yoo jiraatanii gama keessanis hubannoon maaltu jira. Kabiraa immoo waa'een hariiroo saboota kaanii lammiilee Oromiyaa keessa jiranis haa ta'u saboota kaan ollaa Oromoo jiranis isaan kun akkamitti walabummaan Oromiyaa yookiin immoo biyyi Oromiyaan ijaaramuu sun haala kamiin wal simsiifamee deemuu danda'a warra yaaddoo kana qabuufoo. Gaaffii bareedaa kaaste tokko akkuma dura kaasee itti amanuu qabna waan sabni filate. Lammata sabni beekadha jennee amanuu qabna. Hiree isaa yoggaa murteeffatu beekadha raashinaal. Uummanni kun gowwaa miti. Waan isaaf ta'u, waan isaaf malu, waan isaaf faayidaa qabaatu filatee ni murteessa. Ejjennoo jiru qabaachuu qabna hundi keenya. Sabni wallaaladhaa, doofaadhaa, hiree isaan beeku jennu ta'e nuti dursee murteessuu fi qaba gara jirutti deemna. Kanaaf sabni Oromoo ni beekaa, raashinaaladhaa, waan isaaf malu filachuu ni danda'a yoo kan jennu ta'e
filannoon isaa filannoo keenya ta'a. So isatti haa walii galla. Kan biraa ilaalcha keenyaan dogoggorallee yoo ta'e jechuudha. Ilaalcha dhuunfaa kootti yoo dogoggorallee ta'e wanti sabni bal'aan filatu sun filannoo keenya kan jiru sana fudhachuu qabna. Kan biraa ilaala akkuma duratti siin jedhee waa'ee hiree murteeffannaa kanaan wal qabatee Oromoon hiree isaa murteeffatu yoo jennu biyyi kun diigamuudha jechuurraa ka'anii hanga Oromoon of danda'ee jiraachuu hin danda'u. Lolatu daangarraa itti banama. Hinqisaasama kan jedhan kaasu. Gara biraatiin immoo fayyadamuu diinagdee isaatiif illee Oromoon yoo biyya guddittii keessa jiraate wayyaa. Kan faayidaa diinagdee falmiidha. I understand akka yaadatti dhiyeessuu danda'a namni kamiyyuu. Akkuma duratti siin jee immoo Oromoon beekaadha kan isaaf wayyuu ni murteeffata jennee irraa dabarru. Fayyadama diinagdeetiif akkamitti hoon jiraadhe caalatti diinagdeen koo wayyooma. Akkamitti guddinni koo saffisa. Biyya jabaa akkamittan ta'a. Kan jiru yeroo sana filannoon ni dhiyaataaf. Ani kan mataa kootiin dhiyeessa. Kan biraa kan mataa isaa dhiyeessa. Diinagdee amma dura ture irra akkamitti wayyata hoo adda ta'u. Kan jiru dibeetii mataa keenyaa dhiyeessuu dandeenya. Garuu uummanni kana keessaa kan isaaf ta'u diinagdee isaa kan leellisu kan itti walii galuu qabnu Oromoo xiqqeessuuf hin qabsoofnu. Oromoo hiyyoomsuuf hin qabsoofnu. Beelessuuf hin qabsoofnu. Mitiire yoo walaboome diinagdee ammarra wayyu argachuu danda'uu qaba. Azar biyya keessa biyya impaayiraa kana keessatti ta'e or kana walaba yookaan ta'u. Garuu kanarra kan wayyuutti deemuu qaba. Kanatti walii gala. Ifin danda'u lollitti ka'aa gama gamaan kan jiru kuni olola. Olola bu'uura hin qabne. Tokkoffaa sabni tokko hiree isaa murteeffatuuf saboonni biraa na lolu mataa jiru irratti ijoo dubbii jiru irratti hin hundaa'u. Otoo akkas ta'ee Israa'el saban taatu biyyan taatu. Eegalee biyyoota ollaa ishee jiran hundi akka sabaatti hanga har'aatti illee biyyummaa kan hin mirkaneessiniif jiru. Akka biyyaatti kan isheen ilaallee jiru. Garuu hawaasa addunyaatti galmooftee United Nations miseensa taate biyya birmaduusii kabajattee jiraataa jirti. Yaanni jedhamaa ture tokko hundi itti duulaadha. Shawaa bahaan hin geessu bara. Teessumti lafa ishee Israa'el amma jirtu kun godina Shawaa bahaati. Dheerinni ishee kiiloomeetira 170 bal'inni ishee immoo kiiloomeetira 60 waan akkanaati. Argite baay'ee xiqqoodha. Akka jedhanitti alagaan marfamtee jirti. Warra sabummaa isheen barbaanne garuu biyya taatee jiraattee jirti. Maaliif hundeen hiree murteeffannaa fedhii sabichaati malee fedhii ollaati miti. Ollaan yoo si jibbee yoo nyaara sitti guuree birmadummaa kee dhabda taanaan ati birmaduu miti. Nyaara ollaa yookaan isaanitti mi'aawuu yookaan isaan gammachiisuu kanaan miti. Jalqaba irratti fandamentaalii anaaf faayidaa qabamoo hin qabu. Birmadummaa koo caalatti naa tiksamoo hin tiksu. Dharraa siyaasaa koo fedhii siyaasaa koo naa guutamoo hin guutu. Isa je'u madaallatta. Saba keettu sana murteessa madaallate. Ati opiniyenii keetii fi poolisii kee imaammata kee dhiyeessita. Warri sun isin dhiyeessa. Sana keessaa uummatatu filata. Tokko kana. Kanaaf yeroo hundumaa hireen murteeffannaan warra hiree murteeffatu irratti kufa. Warra hiree abbaa salphi yoo jennu isa hiree murteeffatu. The Oromiyaans Oromoota ilaallata. Oromoonni isaan ta'ee biyya walabaa ijaarratuun naa mala hoo jedhee sodaa warra biraatiin hin dhiisu. Tokko kan. Kan biraa wal fuunee walitti heerumnee wal keessa gallee kan jedhudha. Leencolataa bara ce'umsaa waan gaarii tokko dubbate jedhaniiti kootu godhuuf. Leencoo wanti jedhee wal fuunee walitti heerumnee inni jedhamu kuni sabaa miti kan wal fuudhee. Kan wal fuudhee namoota dhuunfati. Jaalala namoota hariiroo jaalala namoota dhuunfati. Siigalee namni tokko saba isaatii ala faranjis Afrikaa gurraachas deemee fuudhuu danda'a.
Maqaa fuudhaaf heerumaatiin garuu birmadummaan saba tokko hin hafu. Tokko kana naa qabadhu. Fuudhaaf heerumaan eenyummaa isaa sabni dhabee hin jiru. Hiree murteeffannaa isaa sabni dhabee hin jiru. Kan lammataa hariiroon fuudhaaf heerumaa kan dhuunfatisiin jedhee jira. Saban ilaallatu. Kan biraa olloonni nutti ka'uu yaada jiru. Kan ammoo kan jiru Oromoota kan siraachuu. Warruma qabsoo bilisummaa fa'aa keessa ture yookaan immoo namootuma amma qabsaa'ota ofiin jedhan. Ilaa warra kanaan kanan jedhu tokkoffaa seenaa halaallu. Oromoon gaafa Afrikaa kanatti dachee diriirte kanarra saba ta'ee daangaa ofii kabachiifatee jiraatee jira. The lived experience kan jiraatameedha. Waan amma sammuu keenyan uumnu miti. Meeshaa ammayyaa yeroo hin qabnetti eeboo fi fardaan lolee daangaa isaa kana kabachiifatee jiraatee jira. Saboonni har'a lakkoofna Amaarris, Tigreenis, Silxeenis, Guraagenis, Somaaleenis, Affaaris, Walaayittaan kan ba'an olluma keenya jiraatan. Beenishaangul, Gaambeellaan, walumaan jiraan, ollaama jiraan. Kan hundatti isinitti ka'aadha miti. Jiraatameera. Of daangaa ofii akkaataa itti ittistu situ tolfata. Garuu jiraatameera. Bara barnoonni amma kanaan jirre. Bara birmaduu saboonni ollaa waliin kabanya akka barbaadetti wal cabsa ture bara sana beekta. Amma bara ammayyoome kana keessa isteetiin tokko baawundarii tolfatee qabaa raayyaa ittisaa beekame qabaa daangaa isaa tiksaa sarara qilleensaa qabaa. Humni qilleensaa isaa sarara isaa qilleensaa sana tiksa kun bara ammayyaa keessatti kan ta'ee jirudha. Bara sanaan sarara qilleensaa kan jedhamu hin jiru namni beeku hin jiru daangaan jedhamuyyuu hanga gosti tokko jiraatudha. Eegale leeqaan hamma jiraatu deemameet achiin Gaambeellaa ammoo warra Gumuzii fi warra Gaambeellaatiin daangeffama. Gosti leeqaa hamma jiraatutti deema. Warri gamasiin jiru warri Beenishaangul fa'aa Oromoo kana leeqaa jedhee waamaa miti. Leeqaa jedhanii waamu Oromoo iyyuu hin beekan isaan. Maaliif gosti isaan daangessu leeqaa waan ta'eef. So hanga gosti leeqaa jiraatutti daangaa Oromooti. Garuu walii kabajuun hin turre. Baawundariin dilimineet ta'ee daangaamee kiloomeetiraan maaloodhaan kaa'amee laatitiyuudii fi loongitiyuudiidhaan dimaarket ta'ee beekamu hin turre bara sana. Bara sanaayyuu jiraatameera. Kanaaf amma wanti hin jiraatamneef hin jiru. Amma bara sana raayyaan ittisa biyyaa mindaan kaffalamee fi dhaabbataan biyya tiksuun turre. Sabumatu of keessaa dhalootaan dabballee foollee jedhee foollee fi raabadooriitu biyya tiksa miti. Dhalootaan eenyu jedha. Professional army miti. Hired salaried army miti. Amma garuu sana hunda qabaatta. Kana hunda qabaattee biyya koo tikfachuu hin danda'u. Warree baluu natti ka'aa inni jiru bu'uuraan qabu. Kan biraa dhuguma fedhuu saboonni sun. Maaliif daangaan hiree murteeffannaa Oromoo isaaniifis hiree murteeffachuu carraa laachuudha. Seegalee qambarri yookaan wanjoon gabrummaa hunda keenya irratti bakka tokko kufe. Yoo nuti cabsinu isaanis hin cabsu. Isaanis of ta'aniiti hiree isaanii murteeffatu. Silxeen of ta'eeti hiree isaa murteeffata. Walaayittaan of ta'ee hiree isaa murteeffata. Kafaan of ta'ee hiree isaa murteeffata. Gumuz of ta'ee hiree isaa murteeffata. Yoo akkas ta'u hiree walabaa murteeffatee diina Oromoo hin ta'u. Maaliif? Akkuma ani faayidaa koo lakkaa'u sana innis faayidaa isaa lakkaa'a. Eenyu wajjin hoon jiraadhee eenyu wajjin hariiroo akkamii tolfadhee hoon jiraadhee biyya misoomte keessa jiraadha jeetee herreeggata. Kanaaf fedhii isaa walabaatiin Gumuz Oromoo irraa adda baajee hin ilaaluwan. Yoo ba'uu filate garuu inni danda'a. Filannoo sadii qabaachuu danda'a. Oromiyaa ta'uu danda'a. Biyya walabaa ta'uu danda'a. Sudaanitti galuu danda'a. Zasseem Gaambeellaanis waluma fakkaata kan uummata kibbaatis kan Somaaleetis. Somaaleen bakka sadiitti qoodamee Keeniyaa keessa jiru. Somaalee biyyi jedhamu jira. Somaalee laandiin jira. As immoo Somaaleen Oromoo jira. Gaafa birmaduu ta'ee hiree isaa murteeffatu yookaan qaama Somaalee guddittii ta'uu danda'a. Yookaan biyya walabaa ta'ee Ogaadeeniyaan jedhee waamuu danda'a. Yookaan immoo Oromoo wajjiniin
federeeshiniidhaan buluu filachuu danda'a. Ani kanan tilmaamu kan mataa kootii qabaadha. Garuu kanan jedhu isaan hiree ani hawwu haa argatan. Fedhii bilisaa isaaniitiin waan isaanii ta'u haa filatan. Garuu wantin jala sararee himu fedhii walabaa isaanii sun yoo xiqqaate ollooma Oromoo wajjin qabu kan diiguu miti. Yoo xiqqaate ollooma biyyooma waliin qabaachuu dandeenya. Biyyooma waliin qabaachuu dandeenya. Hariiroo addaa walqixxummaa irratti hundaa'een federeeshinii tokko waliin jiraachuu dandeenya. Yoo xiqqaate garuu ollooma keenya balaarratti kan kuffisu hin ta'u. Maaliif isaaniifis Oromoon barbaachisa. Daldala walitti daldallu qabna. Argite? Dantaa walii qabna. Cunqursaa wal fakkaatu keessa dabarre. Madaa wal fakkaatu qabna. Ammoo falamaan nu gidduutti jirullee yoo jiraate kan obbolummaati. Sigalee? Ani saba achi keessaan qaba. Ati sabni gamana jiru kun kan kooti. Ani immoo kan gamas jiru kan kooti kan jiru. Kan kooti irratti yoo ta'e illee. Sigalee? Warri Itoophiyaa nannoo? Warra Itoophiyaa taa'u. Warri Itoophiyaa kunis amma wanti amma ka'ee deemaa jiruyyuu tokko kaaba Itoophiyaa kan jiru kunuyyuu sabaaf sablammoota cabsee hacuucee kan jirudha sirnichi. Naannoon amma Amaara jedhamu kun Amaara jedhamuu hin qabu. Ijjannoo jedhuun qaba. Hamman dubbisettis hamman keessa naanna'ee hojjedhettis hubannoo akkasiin qaba. Maaliif hojjette achi keessatti cafagamee eenyummaa isaa dhabee warroonni har'a Oromoo Amaarummaa leellisanii loltuu isaanii ta'an dabalatee jechuudha. Duuba hoo qorattu seenan isaan kan biraate. Eegale amma Jeneraal Tafarraa kan jedhamu jedhame baay'ee Amaarummaadhaan gahe. Inni laastaa agaw. Lidatuun laastaa agaw. Qoradhu baay'ee isaanii yoo deemtu kun Awwiidha, kun Agaw, kun Qimaan, kun Oromoodha, Walloo Oromoodha. Kun hunduu assimileet ta'ee beektee assimileeshiniin kun waan salphaa sitti hin fakkaatin eenyummaa kee dinnaa goota self society cultural society inni jedhame kana of balleessita bakka ofumaa keetii of balleessiteertaa jechuudha. Kanaaf namoonni cultural society commit godhanii of wallaaluu danda'u. Garuu dhugaan jiru laastanarra qabsoorra jira. Waagimraan qabsoorra jira. Naannoo bilisaa ta'ee qabaachuu qabna jedhanii hanga qabsoo hidhannootti seenanii jiru. Sigalee Oromoon afaan isaa dubbatu yoo xiqqaate Walloo keessa jiru har'a qabsoorra jira. Kanaaf saboonni kun cunqursaa kana jalaa ba'anii hiree isaanii yoo murteeffatan hireen isaanii walabaa Oromiyaaf balaan ta'u akka namoonni biraa nutti agarsiisuu barbaadan. Balaan ta'uu qofa otoo hin ta'in michooma guddaa waliin qaban hariiroo guddaa waliin tolfanna. Maaliif seenaa baay'ee waliin qooddanna. Dubbee lakkaa'amu waliin qabna. Aadaa wal fakkaataa qabna. Cunqursaa wal fakkaataa keessa dabarra. So bu'uurri hiree murteeffannaa keenyaa isaaniifis hiree isaanii murteeffatanii yoo walaba ta'an waliin jiraachuun filannoo ta'uu mala. Zen Amaaratti dhufna saba Amaara ofiin jiru yookaan Tigree ofiin jiru. Dheerina isaaniitiin dhufanii impaayirri kun impaayirri sirnichi jechuudha. Lafamti kan diigamu siin jedhee jira. Godinoota kana barbadeessuu namni walitti ka'uu miti. Impaayir mentaalitiin sun diigame olaantummaa qabnaa Wallagga keenya Matakkal keenya Maaloon keenya inni jiru sun diigame. Afaan abbootiin keenya biyya keenya irratti akkas olaantummaa qabaachaa turan Itoophiyaan keenya isa jedhu san hambisanii dheerina isaaniitiin yoo dhufan qaama federeeshinii kanaa ta'uu danda'u. Bar nuti jibba sabaan qabnu, jibba lafaas hin qabnu, jibba maqaas hin qabnu. Amma federeeshinii uummannu kana maqaa itti wal taaneen hundi keenyaa bilisa taaneen waamuu dandeenya. Feenuu Oromiyaa jechuu dandeenya. Feenuu Kuush jechuu dandeenya. Dachee Kuusaa jechuu dandeenya. Feenuu Somaaliyaa jechuu dandeenya. Sigalee haala qabatamaa jiruu fi seenaa jiru kan wal nu taasisu arganne Itoophiyaa kibbaas jechuu dandeenya. Akkaataa humnoota walitti dhufuu sun isaan gidduutti marii ta'uu fi walta'iinsa ta'uu irratti hundoofne Oromiyaan Oromiyaa taate hariiroo immoo uummata Kuush kana walitti qabdeen immoo maqaa biraa haa muggafannoo jedhame maqaa sanaan lolan qabu. Garuu nuti kan barbaannu humnaan anatu sii beeka, anatu si uume. Waalikkii keenya
Itoophiyaan tolchaa harka keenyatti isa jiru mentaalitii sana imperialistii sana lafa hundammoo kan keenya wallaggi keenya maaloon keenya isa jettu sana isa weerartuu ilaalcha olaantummaa weerartuu hundaa of jalatti cafaqtee bulchuu barbaaddu sana isa dhabamsiisuu barbaadu. Inni dhabama mooyyootti. Inni yoo dhabame hunduu miila lamaan ofiitiin dhaabbatee murteeffatu murtee amma gaafa Afrikaa keessa warra jiranirraa darbee warra ollaa jiranuu hawwatee gaafa Afrikaa kanatti federeeshinii guddaa tokko kan sodaatamu kan kabajamu kan daangaa galaanaa qabu hundeeffachuu ni danda'a. Kun maalirratti bu'uurri isaa hunduu wal kabaju irratti. Mutual recognition, mutual respect. Yoo dhuumame coexistence waliin jiraachuun hamaan ta'u. Garuu warroota kanaan falmanii dursinee kana go'uu qabna asuma keessa turuu qabna malee hiree murteeffannaatti finnu warra jedhanii falmiin qabnu maalidha? Kana godhuu saba bilisa ta'etu kan natti duratti kaasuu barbaadde sana bilisummaa moo hiree murteeffannaatti dursa kan jette sana. Kana godhuuf dura waanjoon gabrummaa cabuu qaba. Ilaalchi impaayirummaa cabuu qaba. Manni hidhaa sun diigamuu qaba. Manni ilaalcha sammuu keessa jiru manni hidhaa. Inni sun diigamee hunduu bilisa ta'ee mana hidhaa sana keessaa bahee barcuma haasatti dhufee kan walii yoo godhate dacheen dimookiraatofte tun saboonni dimookiraasiidhaan walitti dhufan kuni Jibuutii hawwatuu danda'u, Somaalee hawwatuu danda'u, Eertiraa hawwatuu danda'u. Asitti misoomtee dimookiraatoftee wal kabajjee wal waraansee hafee dinagdee guddaa tokko oo ijaarrattee ollaan maal laala si hawwa. Gaaf sana federeeshinii keettan makamaa jedha. Amma gara giddugala bahaa Afrikaa kanatti hariiroon haaraan amma Ugaandaa, Ruwaandaa maaloo walitti dhufanii federeeshinii wayii ijaarrachuu barbaadu. Sochiin jira. Sigalee dinagdee guddaa daldala wal daldaluu danda'u karansii tokko qabaachuu militarii guddaa tokko qabaachuu ni barbaada. Maaliif sabni kamiyyuu biyyi kamiyyuu biyya biraatirraa balaa ofirraa ittisuudhaaf saba guddaa ta'uu akka Ameerikaa akka Raashiyaa ta'uu kan hin hawwine hin jiru. Sana kan taatu immoo hunduu birmadummaa isaatiin yoo walitti dhufee federeeshinii akka Ameerikaa hundeeffate tapha guddaa taate biyya guddaa taate waliin jiraachuun fafee miti jechuudha. Sana jibbinee miti. Garuu otoo waanjoon gabrummaa kun hin cabin asuma jalatti impaayira kana dimookiraatessinaan waan hin taane. Maaliif ambishinii warra sanaa walqixxummaan barbaadu? Ambishiniin warra sanaa saboota biraa assimileet godhee ka ufitti lakkaa'ee aadamu isaa olaantummaa isaa tursiisuu barbaada. Kanaaf tole jedhee kanaaf hin jilbeeffatu. Olaantummaa isaatiin hojjetame gaa biyyi ayidooloojii isaatiin hojjetame. So amma otoo sabaan Amaaraan ta'in sabummaa Amaaraa himataati Amaaraaf lola. Kuni cabuu qaba. Seegalee kun sirratuu qaba. Ammoo warra ofitti hafanii afaan ofii dubbatan hambaa seenaa gaafa Afrikaa naannoo Amaaraa keessa jiru itti duulchifamee rukutama ajjeefama. Maaliif akka isaan hin dubbanne godhuudhaaf. Seegalee kuni hafuu qaba. Akka dubbatamu warri agaw warri qimaanta akka bahanii dubbatan hiree isaanii akka murteeffatan hin barbaadan. Qimaanta Amaaraas hin jiru. Agaw Amaaraas hin jiru. Hawwiin Amaaraas hin jiru. Walloorra gahanii rakkatu. Oromoon Amaara jechuu rakkatu beekta. Hawwiin Amaara jedhanii agaw Amaara qimaanta Amaara jedhanii walloo Oromoo irra hoogaan immoo Oromoon Amaara jechuu rakkatu. Achumatti malee rakkoon isaanii warra kaaniin Amaara. Agaw Amaara qimaanta Amaara jedhaniiti uf labsu. Kun hin jiru wanta akkasii hin jiru. Kanaaf isaanis warri kaabaa kunis dheerina isaanii afuuffeen isaanii kun kan baay'ee dayya'uu ga'e kun futtaafatee xinnoo bakka isaanitti yoo deebi'anii hamma dheerina isaaniitti federeeshinii saboonni jaalalaan uummata sana keessatti qaama ta'uu danda'u. Yoo fedhan immoo isaanis biyya walabaa Abisiiniyaa jedhanii amma tokko kan lidatuun illee kaasee durattis kaasite dubbii ta'ee biyyan dhabaa Oromoon yoo hiree murteeffatu tokkoffaa inni biyya akka hin dhabneef Oromoon biyya dhabuu hin qabu. Lammata dhugatti immoo inni biyya hin dhabu. Maaliif biyya filate keessa jiraachuu danda'a? Seegalee bu'uura hiree murteeffannaa andimookiraatik ta'een dhiyeessuudha wanti sun. Maaliif Abisiiniyaa biyyi jedhamtu seenaa keessa turteerte. Naan xiqqaatti
achitti waamamuun barbaaduun waan biraati. O barbaadu immoo Oromiyaa jedhamee lammii Oromiyaa ta'ee waamamuu ni danda'a. Hin kennamaaf namni teessuma biraa, qubsuma biraa sagantaa baa'urra jira. Bakka biraatii hin qabne alootaan maal Oromiyaa keessatti dhalatee guddate lammii Oromiyaati. Kanaaf mirga Oromiyaa namuu irraa hin kaasu. Mirga Oromoon tokko qabu qaba. Oromiyaans lammummaa Oromiyaa fudhatee jechuudha. Oromiyaan biyya taate jechuudha. Kanaaf tokkoffaa lammummaa isaan dhabsiisu, isa biyyan dhabsiisu biyyi filannoo qaba. Lammata biyyumti inni jiru sunuyyuu walqixxummaa irratti hundooftee biyya kan biraa wajjin buluu barbaadde abbaan isa ari'u hin jiru. Yoommoo filannoo isaanii amma warri isaan Haramaawiyaan jedhame kun of danda'anii jiru olaantummaa isaanii jalatti buluun barbaadu yookaan kana keessatti walqixxummaan buluun barbaadu yoo jedhan yookaan kan balfam ta'e biyya aadaa fi amantaan isaanii olaantummaan isaaniitti calanqisu addatti immoo ijaarratanii jiraachuu danda'u. By the way addunyaa rakkoo biyyi 20-30 uummata 30 ijaaramtu jirti. Baay'eedha. 500 gadi biyya 20tu jira addunyaa. Lakkoofsa uummataa 500 gadi. Kanaaf biyya jechuun tokko waaqarraa akka tolfamtee buutuu wayiititti. Lammata immoo qabnis tokko hiree isaa murteeffatu waanuma horkitee baddu wayiititti ilaalamuu hin qabu. Inni kunis hiree isaa qaba. Inni yaraan hin jiru. Eegalee Hararii mataashii kophaa isheetitti biyyan ta'a jechuun mirga qabdi. Biyya biraatiin marfamtee biyya taatee kan jiraattu ni jirti. Garuu ishii baasaa si fayyadaa kan jiru ishiitu murteeffata. Eegalee. Kanaaf amma biyyi xiqqoon addunyaa kanarra Vaatikaan kan jedhamtu sana magaalaa Roomaa keessatti daangaa xiqqoo tokkorra jirti. Uummata 10,000 gadi dogoggoruu baadhe. Biyya addunyaa irratti imbaasii qabdi maal qabdi. Kanaaf magaala tokko keessattuu magaala qaamni biraa bulchu keessattuu akka distriktii akka qabalee wayiititti of ijaartee ni jiraatti biyya taate. Kanaaf hin dhorkamu. Essentially dimookiraasiidha eenyuun keenya yoo ta'e. Kanaaf qaamni na baasaa na dandeessisaa dandeettisittan qabaa immoo eenyummaa koo dhabee impaayira federaalawaa biraatitti jiraachuun barbaadu caalatti kan eenyummaa koo ibsu kophaa waan ta'edha. Hoo jedhee mirgi sun nuuf akka kabajamu barbaanna kan biraatiifis akka kabajamu immoo hin barbaannaa jechuudha. Daangaan hiree murteeffannaa keenya daangaan qabsoo keenya daangaa warra biraatiif bilisummaa isaanii eeguuti. Malee isaanitti cabsinee keenya isaan irratti fe'uu miti. Hayyee baay'ee galatoomii ani gaaffiin qopheeffadhee xumureen jira. Wanti hafu yoo jiraate jettee kan yaaddu daqiiqaa tokko fi isaa gaditti daawwattoota keenyaaf yoo nu ibsite kanumas nagaadhaan mannee. Galatooma waan bal'aa dubbannee wanti hafu hin jiru. Carraa kana naa kennitee waan bal'aa kana akka haasofnu waan gooteef ulfaadhu isinaa baratu yeroo biraatis sagantaa barnoota laatu maaliif akka qabsoofnu fi maal hariiroon qaamota biraa wajjin qabnu kan jiru kanarratti uummanni hubannoo qabaachuu qaba. Yoo danda'e itti fufiinsaan namoota biraatis affeertanii sagantaa sun akka tolchitan isin jechuun barbaada. Galatooma. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa News Network kun qophii keenya kan kallattiidha kan hagammaatti daawwattanirraa barnoota guddaa hubannoo gaarii argattaniittu jennee amanna. Yeroo biraas gara fuulduraatti bifuma wal fakkaatuun qophii adda addaa qopheessinee waan hubannoo fi beekumsa waliigalaa irraa argattan isiniif dhiyeessuuf gamanumaan waadaa isiniif seefna. Qophii keenya kanarraaf qopheeffannee gamanumaan xumurreerraa qophii aangawoota barbaadu muuddatee jiraataa jechuudha.